Poolisiin tiiktaakaroota dabalataa afur miidiyaa hawaasummaa fayyadamuun safuu duudhaa fi kabaja ogummaa doowwan jedhe to'achuu beeksise. Kunneen miidiyaa hawaasummaa irratti dhiibbaa humna qabiyyee qopheessina jechuun hidhaan akkanaa akka itti fufu akeekkachiise. Poolisiin magaalaa Finfinnee ibsa baaseen kunneen kan hawaasa kabaja doowwan ergaawwan aadaa fi duudhaa faallaa ta'an facaasan jedhee qorachaa akka jiru beeksise. Itoophiyaatti torban darbee eegalee poolisiin namoota miidiyaa hawaasummaa keessumaa tiiktookii irratti qabiyyee dhiyeessan to'achaa jira. Kanneen torban dura tiiktookaroota 9 to'achuu beeksise keessaa tiiktookii irraa hordoftoota miliyoona 4 kan qabu Adunaa hiikamee jira. Torban kana ammoo tiiktookaroota haaraa to'achuu beeksise. Poolisiin magaalaa Finfinnee ibsa roobii galgala baaseen kanneen to'ate keessaa tiiktookaroota aadaa, duudhaa, amantaa fi naamusa madaalleen illuminaantii yookaan miseensota waldaa seexanaatti nu fakkaadhaa nutti dabalamaa maallaqa baay'ee argattu kan jedhan akka jiran hime. Kanneen erga miseensa illuminaantii ta'a jedhamanii dhaaman jedhee shakke Zaaraa Mahammadii fi Fateyaa Eliyaas jedhamu jechuun ibseera. Poolisiin ibsa isaa keessatti itti fayyadama miidiyaa hawaasummaa hin to'atamne akka dhaabbatu lammiileen gaafataa jiru jedhe. Poolisiin namoota miidiyaa hawaasummaa fayyadamuun ogummaa kabaja kan dhoowwan to'achuus ibseera. Shakkamaan sadaffaa Lataa Darajjee Tarrafaa yookaan Abshaaloo kan jedhamu yoo ta'u, haala ogummaa barsiisummaa fi kabaja barsiisotaa xureessuun viidiyoowwan tiiktookii dalaguu hime. Shakkamaan kun uffata dambii barataa uffachuun teessuma barnootaa irra dhaabbatee sirbuu, barsiisota irratti qoosuu yookaan ashoofuu, kiisii barataa keessaa maallaqa hatuu, dalagaa turuu mirkaneessuu hime. Shakkamaan arfaffaa Edoon Miiliyoon kan jedhamu yoo ta'u, barataadha jedheera poolisiin ibsa isaa keessatti. Dargaggoon kun tiiktookii fayyadamuun dugdaa ol uffata baasuun saggeet fammis jechaa karaa irratti hawaasa naasisaa tirii yookaan saayinii irratti soorata qabatee hawaasaan yoon afaan isin kaa'e malee jechaa qabiyyee hawaasa naasisuu osoo dalagamuu to'atamuu ibse. Poolisiin namoota gochaa wal fakkaataa dalagaa rogeeyyidha jedhan niif akka hin obsine akeekkachiiseera. Dhimma kanarratti shakkamtoonni wanti jedhan yoo jiraate hin beekamu. Poolisiin torban dura eegalee hidhaa tiiktookaroota irratti cimse namoonni kaan yoo deeggaran kaan immoo qeeqaa jiru. Kun giddoo baayogiraafiidha.